baga nagaan karra barnoota kemistirii kutaa 10 nagaan dhuftan unit 3 elektirookeemistirii irraa jalqabna jechuudha. So kanaafuu subscribe, share, like godhuu kan daganne isiniin jecha hara barnoota keenyaatti fuuna jechuudha. So electrochemistry is a field of chemistry that deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. Electrochemistry jechuun gaa fiildii chemistry ta'e kan walitti dhufeenya electrical energy fi chemical energy tiif sababa ta'u jechuudha. So it is a field of chemistry concerning with the process that bring about chemical reaction changes using electricity or generating electrical energy from chemical reaction. So kana jechuudha. Thus electrical energy and chemical energy are interconvertible. Kanaafuu electrical energy fi chemical energy interconvertible jechuudha. Electrical energy kana chemical energy jirama, chemical energy kana electrical energy jirama jechuudha. Interconvertible jechuun tokko kara jijjiiramuu isaati jechuudha. Tokko kara tokko jijjiiramuu isaati jechuudha. So okay, the device that convert chemical energy to electrical energy or electrical energy to chemical energy are called electrochemical cells. Garteeleen meeshaan chemical energy kara electrical energy jiru yookaan immoo meeshaan electrical energy kara chemical energy jiru maal jama electrochemical cells jama jechuudha. These cells can be classified as electrolytic cells or galvanic or voltaic cells. So electrochemical cells kana bakka lama qonna electrolytic cells and galvanic cells or voltaic cells inni bakka lama qonna. So electrolytic cells use electrical energy to bring about chemical change that produce many desirable substances in our daily lives. So electrolytic chemicals ni electrical energy fayyadamee jechuudha. Chemical change garaagaraa kan gartee wantoota nuti barbaannu hundisaa nu produce godhu yookaan nu oomishu tokko tokko jireenya guyyaa guyyaa keessatti kan nu uumu jechuusaati. Okay, galvanic or voltaic cells gosa galvanic yookaan voltaic cells kan salaalu convert chemical energy to electrical energy. Chemical energy anisaa chemicalaa kana kara electrical energy yookaan anisaa electricity jira jechuudha. The cells we use in the flashlight battery, wristwatches, cameras and car battery are example of galvanic cells. Gosti flashlight battery gartee flashlight battery gartee kan akka camera watch camera ammas dhakaa baatiriidha kan konkolaataa jechuudha. Kun hundi gosa galvanic cell jechuudha. The reactions between the chemical in these cells are responsible for the generation of electricity. Reaction chemicalota kana maal godhuuf nu fayyada jee gahee guddaa kan taphatu maaliif electricity generate godhuuf jechuudha kan inni nu fayyadu jechuudha. Okay, electrochemistry has practical application in our modern world in everyday life. So electrolysis is used to manufacture metals like sodium, aluminum, non-metals like chlorine, hydrogen, compounds like sodium hydroxide and sodium hypochlorite. Kana electrolysis kan akka sodium, aluminum fa kan akka gosa sibiilota kan akka chlorine, hydrogen, compoundota akka sodium hydroxide fa sodium hypochlorite fa kana jechuudha. Kan inni bakka bu'u electrochemistry also has a role in the production of dry cells and low storage battery used in the automotive industry. Electrochemistry ammas maal gaheen isaa kanneen akka dry cells lead storage battery fa keessattuu kan automotive industry yookaan immoo industry makiinaa hojjetu jechuudha. Makiinaa motora garaagaraa hojjetu keessatti
kan nu fayyadu ta'uu isaati jechuudha. Okay. 3.2 electrical conductivity. Electrical conductivity is the capacity of a substance to transmit electricity. Electrical conductivity ga capacity waan dandeetti substance yookaan wantoonni tokko electricity ittiin dabarsuu danda'an kan adda baasu jechuudha. So the materials that allow the passage of electricity through them are called electrical conductors. Dandeettii elektirikii dabarsuutti electrical conductivity jechuuni. Wantoonni garaagaraa dandeettii elektirikii keessa dabarsuudhaan shiboo elektirikii ta'uu danda'a. Shiboo elektirikii fakkeenyamma kan gahee guddaa taphatu. Meeshaaleen gartee electrical chemistry jechuun electricity keessa dabarsuu maal jennaani electrical conductors jennaan dabarsuu elektrikaa jennaan jechuudha. Electrical conductors maal jechuudha dabarsuu elektirikii jennaan jechuudha. Conductivity apparatus is used to test the conductivity of different solid substance or that of aqueous solutions of different compounds. The basic components of the conductivity apparatus kan akka dandeettii dabarsuu danda'u elektirikii ittiin wal qabatu kan akka solid substance meeshaalee jajjaboo jechuudha yookaan immoo meeshaalee yookaan dhangala'oo solution dhangala'oo compound gargaaraa ta'uu danda'a jechuudha. The basic components of the conductivity apparatus include electric wires, shiboo elektrikaa jechuudha gartee electric wire shiboo elektrikaa, electrode garaagaraa, DC source direct current source jechuudha kan akka dhakaa baatirii jechuudha or dry cells kan akka dhakaa baatirii, switch ni barbaachisa, light bulb yookaan immoo ampoolii jechuudha. Ija baatirii ta'uu danda'a jechuudha. Wanti sun si barbaachisa jechuudha. Dandeettii dabarsuu fi dabarsuu dhabuu wantoota adda baasuudhaaf. Okay. Depending on the nature of the particle responsible for the flow of electric charge, gartee particle gartee nature uumamaa yookaan immoo uumama particle electric phase dabarsuu dhabuutti hin doonee jechuudha. Through conductors jechuudha. Conductoroota jechuudha keessatti electric conductivity can be classified as metallic conductivity or electrolytic conductivity. Gartee uumama gartee partikiloota electric charge kana phase dabarsuu dhabuutti hin doonee electrical conductors kana dabarsuu elektirikoota kana bakka lamatti qoonnaa jee metallic conductivity gartee sibiilota dandeettii phase dabarsuudha elektirikii phase dabarsuu qabanii fi yookaan immoo electrolytic conductivity kun dhangala'oo jechuudha. Dhangala'oo keemikaalota dhangala'oo garaagaraa kan bifa electrolytikiitiin elektirikii phase dabarsu jechuudha. Bakka lamatti qoonnee ilaallaa jee mee tokko tokko naa ilaallu. Number 1 metallic conductivity. Metallic conductivity refers to the transmission of the electric current through metals. Gartee metallic conductivity jechuun dabarsuu elektirikaa kan sibiilotaan gaggeeffamu kun maal jechuudha dandeettii kaarentii elektirikiidha if keessa dabarsuu sibiilota kan laallatu jechuudha. Sibiilota dandeettii kaarentii elektrikiidha if keessa dabarsuu danda'u jechuudha. This transmission is directly related to the structure of the metals. Kan inni hundaa'u maal dandeettiin dabarsuu elektirikiidha kun kan directly kan kallattiin irratti hundaa'u maal wal qabata jee structure sibiilota sanii irratti hundaa'a jee in atoms of metals gartee atoomii meetaalii keessatti the valence electrons are bounded very loosely to their respective nuclei and move very easily throughout the metals. Valence electronii gartee ni kan itti marsee argama jechuudha. Kanaafuu ni kun move taachuu sibiilota keessa achi baay'ee saffisaan deemuu isaaniitti jechuudha. This means metals contain electrons that do not have fixed positions and are relatively free to move. Elektiroonota salphatti bakka socho'uu danda'u sibiilota keessa jira jechuudha. Kanaaf salphatti saffisaan elektirikii dabarsuu kan danda'uuf tanaaf jechuudha. Okay.
These electrons are called the free electrons or mobile electrons or delocalized electrons. Gosa elektiroonota kanaa maal jennaan gaa free electrons elektiroonota bilisaan jechuudha yookaan immoo mobile electrons elektiroonota bakka bakka socho'u jechuudha. Delocalized electrons jechuun immoo elektiroonota bakka gadhiisuu danda'an jechuudha bakka duraan jira bakka takka yeroo jiraatan ammas bakka san jijjiiran ammas bakka san jijjiiran achi socho'u jechuudha. So kana jechuudha jechuudha. Kanaafuu the structure of metals can be regarded as a series of positively charged metals ions or cations in a sea of negatively charged electrons. So kanaafuu caasaan sibiilotaa kun maal jedhama? Positively charged ions yookaan cations yookaan immoo in sea of negatively charged electrons jedhama jechuudha. So look kana gaama keenya fi elektirooniin kun in and out garte laal negative free electrons la jechuun makara negative qabu kuni. So kun immoo nucleus ka positive qabu kun. So if it attract if gura jechuudha. So haala kanaan daddaba kara kanaan ala baati asiin seente jechuudha. So elektirooniin asii seenetti akka deemee asiin kan ala baa out. So kana fakka kana jechuudha asaan isaa plus minus kuma la bakka elektiroonii bakka free electron garte kuyyo plus kun nucleus dha. So haala kanaan sibiilota keessa electric darbaa jechuudha. So the electrons entering the metal displays repel the free moving electrons at the point of entry. Garte elektiroononni kun yeroo seena jechuudha sibiila keessa repel godhan jechuudha sibiilotaatiin repel godhaniiti daddaban jechuudha bakka bakkatti daddaban. The displaced electrons occupy new position. Garte elektirooniin garte nucleus irraa achi darbamu kun nucleus sibiilatti irraa darbamu kun naannoo haaraa qofa fudhataa jechuudha. By pushing neighboring electrons as ahead. Elektiroonii garte isa moggaa jiru jechuudha ollaa isaa jiru darbuudhaan yookaan dhiibuudhaan dura deemuu isaa jechuudha. This will continue until electrons are forced out of the wire. Garte shiboo keessaa akka elektirooniin bahutti waan as the opposite side garte yeroo kallattii itti aanu jechuudha aganni bahutti kan gargaarsa jechuudha. Isa kana baana jechuudha asa kana fakkeenya asiin elektirooniin kun seena booda nucleus kana achi darbama jechuudha. If darbamee booda darbamee kate daddaba isaa kan gartee daddaba isaa kan daddabu kan haga elektirooniin kun sibiila kan keessaa bahutti jechuudha kan gaggeeffamu ta'uu isaati jechuudha. So kana himuu isaati jechuudha isaatimanti asirratti kaa'an kun. So metallic conductivity is caused by the flow of mobile electrons due to the repulsion exerted on the same from the electrons entering the metal from the source of electricity. Source of electricity irraa kan repel ta'uu isaati jechuudha. Maaliif metallic conductivity sababa maaliitiin elektiroonii isa keessa move ta'u kun repulsion yookaan immoo isa dhiibuu isa ta'uu isaati jechuudha. Sibiilotaan yeroo darbamaa ofirraa achi dhiibamaa ofirraa dhiibamaa deemu karaa alaabaa saniif chaarjii dabarsa yookaan elektirikii isa keessa dabruu isaati jechuudha. The charge carriers in metallic conduction are electrons. Kan charge baatu jechuudha metallic conduction keessatti elektirooniidha jechuudha. Hence metallic conductivity is called electronic conductivity. Kanaafuu metallic conductivity maal jedhama jee electronic conductivity jedhama. Maaliif elektirooniitu charge carry godhee deema waan ta'eef jechuudha. So this is the end of our today's lesson. Until the next lesson, goodbye.
keenya. Kaba bakki inni sin jeesani afaan dubbatanii sin jeesu jira. Dubbanni waa kiyyolla. Taa'ni sin waraabula. Seetuma ta'a. Keessaa? Egaa ganaaf illee ofii gootiin irra bashuu baatte. Dhibbiran si kaaya.